Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Konekshin yaa'ii gadaa siqqoo mandoo irratti waan qopheeffanne isin biraan geenya nu wajjin turaa isiniin jenna. Yaa'ii gadaa siqqoo mandoo hardhaabee dhaddachaa guutaa laangannootti geggeeffamaa jiraachuun dhagameem. Koraa gadaa siqqoo mandoo adoolessa 5 hanga 6 bara 2017 godina Arsii lixaa aanaa Nageellee Arsii hara laangannootti adeemsifamu kana irratti murtiiwwan garaagaraa hawaasni siqqoo mandoo murtiiwwan koraa kanaan darban waraabbachuun hojii irra akka oolchu abbootiin gadaa siqqoo mandoo ibsanii jiru. Abbaan gadaa siqqoo mandoo obbo Aliyyi Muhammad Surur yaa'iin siqqoo mandoo gaggeeffamu kun aadaa fi duudhaa Oromoo jabeessuu kunuunsuun dhaloota gara dhalootaatti akka darbuuf kan gargaaruu fi maatilee miidhaa geessan kanneen siqqoo mandoon keessatti mul'atan irratti murtii garaagaraa dabarsuuf kan oolu ta'uu eeraniiru. Dabalataanis yaa'ii gaggeeffamu kanaan Oromummaa jabeessuu walbeekumsii fi wala hubannaa cimaan Oromoo siqqoo mandoo gidduutti akka cimu taasisuun safuu fi duudhaan sabichaa akka hin cabne kan ittiin taasifamuu fi tokkummaa fi wal dhageettiin kan itti cimu ta'us ibsaniiru. Yaa'iin siqqoo mandoo aadaa fi duudhaa saba Oromoo akka hin cabne eeguuf itti fufsiisuu keessatti gahee guddaa qaba jedhamee jira. Dhaddachi guutaa kan yaa'iin siqqoo mandoo jalatti adeemsifamaa jiru dhaddachoota siqqoo mandoo 20 Baalee fi Arsii argaman keessaa isa tokko. Wirtuun sirna gadaa Oromoo Arsii Odaa Roobaa Arsii Baalee keessa akka argamu yoo ta'u, Odaan Roobaa dhaddachoota murtii 20 of jalaa kan qabudha. Dhaddachoota murtii kana Oromoon Arsii siqqoo mandoo akka wirtuu galma qaalluutti fudhachuun dhaqanii qumbii fudhatanii eebbifamanii kan galan Abbaayoo Dalloo kan jedhamu godina Baaleetti argama. Dhaddachaalee wirtuu sirna gadaa kan Odaa Roobaa jalatti waamaman 20 keessaa 9 godinaalee Arsii lamaanii keessatti kan argamu yoo ta'u, kana keessaa tokko kan akka wirtuu sirna gadaa Oromoo Arsiitti tajaajilaa ture dhaddacha Qixibee kan naannawa Doddotaatti argamu ta'u waajirri aadaa fi turizimii Oromiyaa ibseera. Kana malees dhaddachi aanolee akka wirtuu sirna gadaa tokkotti fudhatama jedhama. Dhaddachaaleen murtii 11 kan argaman godina Baalee keessatti akka ta'e hayyoonni seenaa beekan ni ibsu. Odaan Roobaa odaalee hangafoota wirtuu sirna gadaa Oromoo keessaa isa tokkoo fi odaa murtii jedhamuun beekama. Odaa Roobaa kan hangafa isaa taasise keessaa inni ijoon haaromsi sirna gadaa Oromoo madda walabuutti yookaan miidhagduu kurkurruu erga godhameen booda yeroo jalqabaaf sirna gadaa kan itti adeemsifamee fi murtiileen ciccimoon uummanni Oromoo hanga ammaa ittiin bulaa jiru waan itti lallabamee fi gadaan Oromoo isa jalatti itituu isaatiin. Odaan Roobaa hanga uummanni Oromoo sababa bal'ina lafaa fi baay'ina namaatirraa kan ka'e sirni gadaa isaanii wirtuu odaalee godhachuun hin raawwataminitti wirtuu sirna gadaa Oromoo hundaa ta'uun waggaa 8 bakka maraa achitti wal gahuun abbootiin gadaa baallii aangoo wal harkaa fuudhanii heeraa fi seera ittiin wal bulchan waraabbachuun gara naannawaa isaaniitti akka deebi'aa turan seenaan ni ibsa. Naannawa Odaa Roobaa ardaalee jilaa bebbeekamoo sirna gadaatiin wal qabatan baay'een kan jiran yoo ta'u, isaan keessaa muraasni ardaa tarree, malkaa safaraa, biyyoo, burraaqsaa, gorsaa, siree, dabballee, milqaa, roobaa dhudhaa fi kanneen biraa akkaataan waajirri aadaa fi turizimii Oromiyaa ibsee jira. Sirni yaa'ii fi wal argaa gadaa Arsii yookaan siqqoo mandoo guyyoota lamaaf godina Arsii lixaa aanaa Nageellee Arsii hara laangannoo dhaddacha guutaa irratti geggeeffamaa ture murtiiwwan garaagaraa lallabuun goolabame. Yaa'iin gadaa siqqoo mandoo dhaddacha guutaa hara laangannootti geggeeffameen seeronni gurguddoon safuu fi duudhaa ganamaatti dhaloota qajeelchuu lallabamee jira. Haaluma kanaan tokko murtii dhaddacha deebisuu dhaddacha Odaa Roobaa jala jiran 20 hojii eegaluu akka qaban dhaddachi hunduu walqixa akka ta'ee fi baalliin bakkatti deebi'ee darbuu akka qabu lallabameera. 2 murtii fuudhaa fi heerumaa keessatti gabbarri hafuu akka qabu lallabameera. 3 murtii godaansa seeraan alaa shamarran karaa seeraan alaa faddaalaan gowwoomfamanii biyyaa bahaa jiru waan ta'eef yoo lubbuun darbee faddaalaan murtii kanaan kan itti gaafatamu ta'uun lallabameera.
afur safuu fi safeeffannaa ragaa sobaa wal irratti bahuun baay'achaa waan jiruuf hafuu akka qabu, aadaa fi duudhaa ganamaatti deebi'amuu akka qabu, akkasumas jaalli akka malee akka hafuu qabu lallabamee jira. 5 nagaan boorahuu hafee hunduu nagaaf dursa kennuu akka qabuuf hunduu waamicha nagaa abbootii gadaa fi hawwan siinqee dhagahee gara nagaatti dhufuu akka qabu lallabee jira. Qabeenya uumamaa biqiltuun dhaabamuu fi kunuunsuu akka qabu lallabamuun yaa'ichi xumuramee jira. Abbaan gadaa Arsii Sikkoo Mandoo Aliyyi Muhammad Suruur Arsiin duudhaa isaa ganamaatti akka deebi'u, ilmi haadhaa fi abbaaf akka ergamu, gabbarri garmalee akka dhaabbatu, kadhachuun akka hafuu fi nama rakkate gosti akka gargaartu, saamicha Arsii keessaa akka badu, biyya baqachuun akka hafu jechuun yaa'a kana irratti dhaabamaniiru. Qabeenya uumamaa biqiltuun dhaabamuu fi kunuunsuu akka qabu lallabamuun yaa'icha xumuramee jira. Abbaan gadaa Arsii yookaan Sikkoo Mandoo Aliyyi Muhammad Suruur Arsiin duudhaa isaa ganamaatti akka deebi'u, ilmi haadhaa fi abbaaf akka ergamu, gabbarri garmalee akka dhaabbatu, kadhachuun akka hafuu fi nama rakkate gosti akka gargaartu, saamichi Arsii keessaa akka badu, biyya baqachuun akka hafu jechuun yaa'a kana irratti dhaamanii jiru. Kalaqqee sirna dimookiraasii fi guddummaa uummata Oromoo keessaa tokko kan ta'e sirni gadaa baroota dheeraadhaaf sirnoota cunqursitootaan dhiibbaa irratti godhamee ture laaffatus qabsoo ummatichaatiin deebi'ee lalisaa jira. Gabaasni irraa arganne daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Konnekshin oduuf odeeffannoo namaaf qabannee kanuma oduu gaggabaabaa fi waqtaawaa kan ta'e akkasumas ariitiin simbiraan akka ga'u kan barbaadan gama toora YouTube chaanaalii keenya Ardii Miidiyaa Konnekshin subscribe godha. Akkasumas odeeffannoo gara maxxansaan argatuuf toora keenya ka Ardii Miidiyaa Konnekshin Facebook irraa argattu. Liinkota cufaa Facebook jala isinii kennee irraa waan ta'eef achirra seentanii liinkii keenya kilik gochuudhaan kan telegiraamaas dabalatee tiiktookii argachuu dandeettu. Kanaaf nagaatti nu tura hanga sagantaa biraa qabadhee dhiyaadhutti.